addunyaa. Qophii kanaan waamara uumamaa fi taateewwan addunyaatu dhiyaata. Uumama addunyaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo OBN, kun qophii uumamaa addunyaati. Qophii uumamaa addunyaa keenya kan guyyaa har'aatiin ammoo waa'ee adamoo seeraan ala bineensota bosonaa irra ga'uu fi miidhaa isaa kaasaa isin faana turra. Qophicha qopheessuun kanaan isin faana turtii godhu ammoo ani Enook Baqqalaati. Bineensonni bosonaa faaya miidhaginaa addunyaa keenyaati. Akkuma dhala namaa yaaduu of geggeessuu kan hin dandeenye ta'anis biqilootaa fi akkasumas walii isaanii adamsuudhaan nyaataaf ni oolfatu. Miira qabu, wal fedhuu, wal horu. Karaa seera qabeessaanis paarkiiwwanitti galfamuudhaan biyyoota addunyaa hedduuttis dhala namaaf madda galiis ni ta'u. Haa ta'u malee sababa adamoo seeraan alaatiin biyyoota addunyaa hedduutti sanyiin isaanii akka badu yookaan baay'inni isaanii akka hir'atu ta'aa jira. Fakkeenyaaf arba ilkasaa gurgurachuuf adamoon irratti raawwatamu arbi hedduun addunyaa irraa akka baduuf sababa ta'eera. Kana malees goljaan gaanfi isaa qoricha jedhamee iddoo tokko tokkotti waan amanamuuf adamoon irratti ni raawwatama. Sababuma kanaafis bara 1960mootaasitti goljaan gurraachi baay'inni isaa persentaa 97.6 hir'achaa dhufeera. Bineensonni kanneen akka qirreensaas gogaa isaanii akka faaya miidhaginaatti fayyadamuu fi qorichummaa maddisiisuu waan danda'uuf sababuma adamoo seeraan alaan baay'een isaanii addunyaa kanarraa dhumaniiru. Iddoowwan tokko tokkotti ammoo bartiilee hawaasummaan wal qabatan, fakkeenyaaf kanneen akka yoo fagootti bineensa rukuttee ajjeefte abbaa carraa ta'uu kee waan mirkaneessuuf kun ammoo akka dorgommiitti ilaalamuun bineensota baay'ees badiidhaaf saaxileera. Balaa abiddaa uumamaa fi namtolchee darbee bosona gubuunis bineensonni hedduun du'aa jiru. Fakkeenya yoo fudhannee fulbaana 19 bara 2019 balaan ibiddaa bosona Awustiraaliyaatti uumamee ture seenaa keessatti baay'ee balaa gaddisiisaa bineensota bosonaa irra ga'eedha. Balaa ibiddaa kanaanis kan du'an sanyiiwwan bineensotaa hoosiftoota ta'an miliyoona 143, bineensota garaadhaan lafarra socho'an biliyoona 2.46, simbirroota miliyoona 180 fi qacceewwan fattee miliyoona 51 ta'an lubbuudhaan darbaniiru. Walumaa galatti sababa balaa ibiddaa kanaan bineensonni garaagaraa baay'inni isaanii biliyoona 3 ta'an addunyaa kanarraa lubbuudhaan darbaniiru. Hedduun isaaniis buqqa'aniiru. Kan biroon ammoo daldalli seeraan alaa bineensota irratti geggeeffamu gatiin isaa akka malee guddaa ta'uu isaati. Daldalli seeraan alaa bineensotaa indaastirii doolaara biliyoona hedduun lakkaa'amudha. Kana keessattis kanneen hirmaatan abbootii aangoo mootummaa gurguddoo, abbootii qabeenyaa fi abbaa taayitaa eegumsa bineensotaa bosonaaf haa ta'u qorannoon garaagaraa ni addeessa. Gaazexaan saayinsii sadaasa 4/2019 akka ibsetti allaattiiwwan, qurxummiiwwanii fi bineensota lafarra munyuuqan hedduu dabalatee kanneen baay'inni isaanii 5,500 ta'an addunyaa kanarratti bitamanii gurguramaa akka jiranidha. Bineensonni bosonaa adamsamuudhaan nyaataafis ni oolu. Fakkeenyaaf kanneen akka bosonuu, kuruphee, gadamsa fa'aa. Kana malees bineensota kanneen akka roobii, arba fi jaldeessi fa'aas biyyoota Afrikaa tokko tokkotti akka nyaata mi'aawaatti bakkeewwan itti ilaalamus ni jira. Gochoonni seeraan alaa bineensota irratti raawwataman kunneen irra jireessaan kan baay'atan biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa keessattidha. Bakkeewwan kanneen keessatti bineensonni hedduun sababa dhiibbaa dhalli namaa irraan ga'u garaagaraan sanyiin isaanii badaa jira. Fakkeenyaaf arbi Afrikaa keessatti argaman yeroodhaa gara yerootti adamoo irratti taasifamuun akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 2014 hanga 2017tti ilka isaa argachuuf
yoo xinnaatee arbi 100 ol ajjeefameera. Addumaan Keeniyaa keessatti adamuun seeraan alaa bineensota irratti raawwatamu yaaddoo guddaa ta'eera. Baruma kana keessaa mootummaan biyyattii namoota bineensota bosonaa adamsan waan isaan barbaadan kennuufiif qophii ta'uusaa dhaabbanni kunuunsaa fi eegumsa bineensotaa bosonaa irratti hojjetu himee ture. Akka tajaajilli bineensa bosonaa Keeniyaa jedhutti gosti Keeniyaa hedduun fedhii aadaa ofii guuttachuuf bineensa ajjeesuun isaanirraa eegama. Itti aanaan daayirikteera tajaajila bineensa bosonaa Keeniyaa Roobert Obrien adamoo kana dhaabuuf tarkaanfii hedduu fudhachuu BBCtti himanii turan. Qabeenya naannoo kaabaa biyyattii jiruuf itti gaafatamaa kan ta'e Roobert sabaa fi sablammoonni kaaba Keeniyaa naannawaa Marsabeetii keessa jiraatan kan akka Reendelaa fi Samburuu yeroo dhagna qabatan gogaa leencaa akka barbaadan dubbata. Gogaa leencaa kan barbaadaniifis gogaan kun muramee harka, mataa fi miillatti hidhatu. Abbaan ilmisaa dhagna qabatu hundi gogaa kana hidhata. Gosti armaan olitti eeraman kunneen aadaa isaanii akka sirnaa fi seenaatti geggeeffachuuf leencii ajjeefamuu qabaa jechuudha. Naannoo kanatti gosti dasannachi jedhaman namoota hiriyaa tokkorraa kan biraatti darbuuf gogaa qirreensaa uffachuun isaan barbaachisa. Akkuma gosoota Afrikaa biroo qirreensa ajjeesuun jagnummaa yookaan jabina namni qabu agarsiisa. Goota jedhamee hawaasa biratti kabaji guddaan keessattuu bineensi adamsuuf barbaadan waraabessaa fi arbadha. Fedhiin addunyaan ilka arbaa fi gaanfa waraabessaaf qabdu gatiin isaa ol ka'aadha. Kun ammoo bineensota kanneen seeraan ala adamsuun akka dabaluuf sababa ta'eera. Haa ta'u malee Keeniyaa keessatti tajaajilli eegumsa bineensotaa bifa seeraa fi qajeelfamaatiin erga hojiirra ooluu jalqabee lakkoofsi bineensotaa waggaatti ajjeefamanii gadi bu'eera. Baruma kana Gurraandhala keessas tajaajilli kun bara 2020 lakkoofsi bineensotaa ajjeefamanii duraan 350 kan ture gara 11tti gadi bu'uu ibsee ture. Adamoon bineensota bosonaa irratti raawwatamu kun du'aatii namootaafis karaa saaqeera. Sababa kanaafis akkaataa gaddisiisaa ta'een eegdonni paarkiiwwan bineensota bosonaa garaagaraa hedduun ajjeefamaniiru. Akka gabaasa National Geographytti Afrikaa keessatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2009 hanga 2016tti bineensota bosonaa eeguuf kan qacaraman namoonni 600 ol ta'an adamsitootaan ajjeefamaniiru. Fakkeenyaaf biyya Koongoo keessatti paarkii biyyaalessaa Virungaa jedhamu keessatti yeroo wal fakkaataatti eegdonni paarkii 170 ol ta'an ajjeefamaniiru. Kun ammoo adamuun seeraan alaa bineensota irrayyuu darbee dhala namaafis balaa guddaa ta'uu kan agarsiisudha. Akka addunyaatti qabeenya bineensota bosonaa addunyaarra jiran keessaa akaakuuwwan hosoftootaa 36, simbirroota 18 fi kanneen lafarra lo'an 15 Itoophiyaa qofatti argamu. Kanneen kunis sababa dhiibbaa dhala namaan yeroodhaa gara yerootti baay'inni isaanii irrachaa dhufaa jira. Akaakuun bineensa bosonaa 320 Itoophiyaa keessatti argaman keessaa persentaan 80 kan ta'an naannoo Oromiyaa keessatti argamu. Isaan keessaas akka addunyaatti akaakuun 28 Oromiyaa qofa keessatti kan argamanidha. Akaakuu bineensa bosonaa naannichatti argaman keessaa gadamsa baddaa, qamaleen baalee fi kan akka addunyaatti sanyiin ishee addunyaarraa baduuf jedhamee fi irratti hojjetamaa jiru jeedalli diimaan Oromiyaa qofatti argamu. Kana malees kanneen akka qorqee, borofaa fi akaakuuwwan simbirroo paarkii Booranaa Oromiyaa keessatti qofa kan argamanii fi kan daawwattoota hawwatanidha. Labsii seeraa dhimma kanaaf ba'es labsii eegumsaa fi itti fayyadama bineensota bosonaa lakkoofsa 541 muraa 2007tiin ministeera yookaan qaama naannoo hojiirra jiru malee namni kamuu eeyyama adamuun qabu taanaan bineensota bosonaa adamsuu hin danda'u jechuudhaan lafa kaa'a. Akkaatuma kanaan namni hunduu dhiibbaa bineensota bosonaa irra ga'uu hambisuu danda'a. Qabeenyi kun qabeenya hunda keenyaati. Kanaaf hojiin kunuunsaa fi misooma qabeenya kanaa deeggarsa qaama hundaa barbaada.
Wanti nurraa eegamu qabeenya kana qabeenyummaa isaa hubannee kunuunsuu fi misooma barbaachisuuf gochuudha. Kunis tokkoffaa hambaa ta'uudhaan sadarkaa addunyaatti ittiin beekamuudha. Lammaffaa kan dhalootarraa dhalootatti darbuu danda'anidha. Sadaffaa gama turizimiin madda galii guddaa ta'uun hawaasa dinagdee keessatti ga'ee guddaa qabaachuu danda'a jechaa qophii uumamaa addunyaa keenyaa guyyaa har'aatiin waa'ee adamoo seeraan alaa bineensota irra ga'u isinitti himaa kan turre kanumaan xumurraa torban qophii biroon hanga deebinee dhufnutti nagaatti kanan isiniin jedhu qopheessee dhiyeessan qophichaa ani Enook Baqqalaati, gulaalaan ammoo Abdusalaam Mahammadidha. Uumama addunyaa. Qophii kanaan Waamara uumamaa fi taateewwan addunyaatu dhiyaata. Uumama addunyaa.